Akkasumas gaanfa Afrikaa keessatti jila addaa Faransaay ka ta'an Frederick Flavier argamanii jiru. Ministeera Haajaalaa Ameerikaa ka ta'an Blinken Obasanjoo waliin ega dubbatanii booda walgahii kana keessumsiisan jechuun waajirri isaanii ibsa kaleessa galgala baaseen hubachiisee jira. Rakkoo uumame karaa nagaan furuuf gamtaa Afrikaa fi IGAD gidduutti qindoominaan hojjechuuf yaadi jiraachuusaa hirmaattonni ka deeggaran ta'uun ibsameera. Itoophiyaa keessatti nagaa buusuun tokkummaa biyyattii eegsisuuf qaamni hundi haleellaa humnaa hatattamaan akka dhaaban gara marii bal'aaf hunda hirmaachiseetti seenuuf haala dandeessisuus akka bu'uursan dhukaasas akka dhaaban Ameerikaa, gamtaa Awurooppaa, Faransaay, Jarmanii, Ingilizii hubachiisuu isaanii ibsi waajjira ministeera dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi biraa ba'e hubachiisee jira. Kana malees kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban marti seera addunyaa akka kabajan akkasumas Itoophiyaa keessatti kanneen rakkataa jiran maraaf gargaarsi daangaa tokko malee akka dhaqqabuufis gaafachuun isaanii ibsameera. Biyyoota gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Feeltmaanii fi Aan dhimma Itoophiyaa gama kaabaa kan ilaaleen walgahii sadarkaa olaanaa kan ministeerotaa gaggeessinee jirra jechuudhaan bulchituun waajjira USAID Samantha Power kaleessa ibsa baasaniin beeksisanii jiru. Itoophiyaa gama kaabaa lafa siviilonni miliyoona hedduu yeroo ammaa rakkoo gargaarsa dhala namaa addunyaa irratti hamaa jedhame keessaa tokko isaan mudatee jira akka jedhu ibsi kun ministeeronni sadarkaa olaanaa ka biyyootii dureeyyii G7 jedhamanii fi biyyoonni gargaarsa arjoomuun beekaman kanneen biroo bakka buutonni gameeyyiin kan Kaanaadaa, Deenmaark, gamtaa Awurooppaa, Fiinlaand, Faransaay, Jarmanii, Aayerlaand, Xaaliyaanii, Jaapaanii, Neezerlaandis, Noorweey, Siwiidinii fi Yuunaayitid Kingdom akkasumas Yuunaayitid Isteetsi irratti hirmaatanii jiru. Hirmaattonni walga'ii kanaa rakkoo gargaarsa dhala namaa Itoophiyaa keessatti hammaachaa deemuu isaan yaaddoo gadi fagoo akka qaban ibsuun uummata Itoophiyaa gargaaruuf cicha qaban ibsanii jiru. Rakkoon kun ega jalqabee kaasee gargaarsa guddaa arjoomaa ka jirtu Yuunaayitid Isteetsi $600 miliyoona 63 kan laatte yoo ta'u kaleessa immoo dabalataan $26 miliyoona gargaarsa dhala namaaf kan kennitu ta'uu beeksiftee jirti. Hirmaattonni walga'ichaas rakkoo kanaaf furmaata arguun barbaachisaa akka ta'e waliigalaniiru jedha ibsi ba'e kun. Naannoo addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF to'ataa jiru kan Walloo Kaabaa fi Gondar keessatti Hewaat beekaa bu'uura misoomaa kan uummataa barbadeessuusaa mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Ministiriin dantaalaa Itoophiyaa ibsa baaseen shororkeessaa kan ittiin jedhe loltoonni Hewaatiif waltaatonni isaanii oomisha dhaqqabe saamaa akka jiran qonnaan bultoonni naannoo gabaasuu isaanii ibseera. Kana malees iddoo hedduutti dhaabbatoota hawaasa tajaajilan barbadeessuusaa ibsi ba'e hubachiisee gocha kanas uummata Amaaraaf Tigraay gidduutti jibbaaf haaloo hammeessuu caalaa waan uummata Tigraayiif fayyadu akka hin qabne ibsee jira. Dhimma kanarratti ibsa kan kennan dubbi himaan ministirii haajaalaa Itoophiyaa Ambaasaadder Diinaa Muftii hawaasni addunyaa karaa haqa qabuun deeggarsa akka godhuuf gaafataniiru. Ibsa kanaaf kallattiin deebii kan hin laanne Hewaat gama isaan ammaan dura ibsa kennaa tureen himata wal fakkaataa dhiyaatan fudhatama dhabsiisaa turuunsaa ni yaadatama jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinneerraa gabaasee jira. Manni murtii haqaa ka sadarkaa addunyaa Keeniyaa fi Soomaaliyaa gidduutti daangaa bishaanii jiru sararee jira. Kunis biyyoonni lameen waggootii dheeraaf dhimma kanarratti waliigaluu ega dadhabanii booda. Murtiin kibxata kaleessaa kenname kun bishaan lafa square kiiloomeetira 100,000 kan galaana Hindii handaara biyyootii lamaanii irra dhaqqabu sanarratti ture. Iddoon kun kuufama zayita boba'aa fi gaaza uumamaa qaba jedhamee waan yaadamuuf jecha biyyootii lameen gidduutti falmii kaasiseera. Murtiin kenname kun Soomaaliyaa fi gaarii waan ta'eef jecha Keeniyaan fudhatama akka dhabsiisuuf jirtu beekamaadha jedhameera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden kamisa borii gita isaanii kan Keeniyaa Uhuruu Keenyaattaa Waayit Haawus keessatti simatanii dubbisuuf jiran. Kunis Yuunaayitid Isteetsi biyya ollaa Keeniyaa akka taate Itoophiyaa gama kaabaa keessatti walitti bu'iinsa uumame keessaa kanneen harka qaban mararra uggura kaa'uuf ilaalaa yeroo jirtutti. Baayiden aangoo pireezidaantummaa ega qabatanii as hoogganoota biyyoota Afrikaa waliin Waayit Haawus keessatti simatanii ennaa walga'an kun ka jalqabaa ta'uuf jira.
dubbiimtuun White House Jen Psaki ibsa baasan irratti deemokiraasii, mirga dhala namaa kabajuu, nagaaf nageenya tarkaanfachiisuu, diinagdee guddisuu fi jijjiirama qilleensaa ittisuu irratti yaalii gaggeeffamu kan ilaaleen aangawoonni lameen dubbatu. Kan yeroo yerootti jijjiiramu pireezidaantummaa gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa Keeniyaan fulbaana kanaaf dabaree argattee gaggeessaa jirti. Yuunaayitid Isteetsiif Keeniyaan dhimmoota diinagdee fi nageenyaa akkasumas shororkeessummaa dura dhaabbachuun walta'iinsa yeroo dheeraa qabaataa turan. Rakkoon Itoophiyaa gama kaabaa keessaa hammaachuu dhufuusaa irraan kan ka'e namoonni kuma hedduun ajjeefamanii kanneen miliyoona hedduu ta'an gargaarsa dhala namaa eeggataa waan jiraniif jecha bulchiinsi pireezidaan Baayiden tarkaanfii dhiibbaa geessisu fudhachuuf ilaalaa jiru. Waraanni Itoophiyaa gaafa wiixataa qabee kanneen humnootii Tigraay ofiin jedhan irratti haleellaa lafoo geessisuu jalqabuusaa addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF beeksisee jira. Baatii Sadaasa bara 2020 humnootii federaalaa kan Itoophiyaa fi loltoota TPLF'if amanamoo ta'an gidduutti wal waraansi jalqabuunsaa ni yaadatama. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Jaallanne oduu addunyaatiif galateeffachaa amma immoo gara sagantaalee keenyaatti ceenaa nu wajjiniin tura. Dhaabbanni mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii baqattootaa fi koolagaltoonni Liibiyaa keessa jiran irratti gocha humnoota mootummaatii fi warra mootummaa hin taaneen raawwatamaa jiru balaaleffateera. Gabaasa Liisaa Shilaayini Jeeneevaa irraa qindeessite akka ittaanutti dhiyaataatii caqasa. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri dhimma mirga namoomaa akka jedhetti ji'a kana keessa baqattootaa fi koolagaltoota biyya Liibiyaa keessa jiran irratti gocha humna mootummaatiin raawwatameen yoo xinnaate namoonni 5 ajjeefamaniiru. Akka dhaabbanni mirga namoomaa kun jedhutti biyyoottan Afrikaa gammoojjii Saaraa gadii jiraatan irraa baqattoonni hedduun gara Liibiyaatti yaa'aa jiru. Namoottan kana dirqisiisanii haala jarri keessaa baqatanitti deebisuun seera addunyaa cabsuudha. Dubbiimtuun dhaabbata mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii Maartaa Hurtaadoo torban darbe akka jedhanitti namoonni ministeera dhimma biyya keessaa mootummaa Liibiyaa buufata baqattootaa fi koolagaltootaa isa naannoo Tiripoolii jiru wareeranii sakatta'aniiru. Women, children and men were arrested and handcuffed. Security forces used unnecessary and disproportionate force to detain them, including shooting and beating those who resisted or tried to escape. Dubartoonni, daa'immannoonni fi dhiironni qabamanii harki isaanii hidhameera. Humnoonni tikaa humna gitaa hin taane fayyadamanii namootan isaan mormanii fi baqachuu yaalan reebaniiru. Dhukaasa irratti bananiiru. Akkuma kanaan yoo yarate namni tokko du'ee 5 madaa'anii hidhamaniiru. Akka hurdaatoon jedhanitti namootan qabamanii mana hidhaa mootummaa Liibiyaa Tiripooliitti argamutti hidhaman bakka qulqullina hin qabnee fi namoonni hedduun muddamanii keessa jiraatanidha. Bishaanii fi midhaan argachuun rakkisaa haala ta'e keessa jiru. Ji'a onkoloolessaa keessa baqattoonni 6,500 mana hidhaa wiirtuu Garihiyaan jedhamu keessaa miliqanii turan. Hidhattoonni qawwee itti dhukaasanii haryachaa akka turanii fi tarkaanfii mootummaa kanaanii baqattoonni 4 du'uun isaanii hurdaatoon himaniiru. Mootummaan Liibiyaa akka jedhetti tarkaanfiin isaan fudhachaa jiran yakkatoota adamsuudhaaf ta'uu isaa hurdaatoon dubbataniiru. What we are saying, if you want to tackle crime, try to go against the traffickers, don't go and pick up. Nu kan jechaa jirru yoo yakkamtoota adamsuu barbaadan warreen namootan seeraan ala daddabarsan adamsuu qabu. Warreen seeraan ala namoota daddabarsaniin miidhaman gidiraa keessa galchuun barbaachisaa miti. Mootummaan Liibiyaa wanti torban darbe ta'e waan karaa sirrii ta'e raawwatame akka hin taane hubachuu isaa akka ibse kan himan hurdaatoon baqattoota hidhaman keessaa amma tokko gallakkisuudhaaf waadaa seenuu isaa ibsaniiru. Mootummaan Liibiyaa waan baqattoota irratti raawwatame kana qoratee warreen seenaan ala tarkaanfii sana fudhatan akka itti gaafatamtoota ta'an imaammata isaa isa baqattoota bakka dhufanitti humnaan deebisuu akka dhaabu dhaabbanni mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii gaafachuu isaa gabaasni Liisaa Silaayin Jeeneevaa irraa VOA'dhaaf qindeessite ibseera. An Bafqaaduu Morodaati.
Waldaan dubartootaa Gullallee baalaa fi qoraan funaananii gurguraa kan turanii amma paarkii Inxooxxoo keessatti carraa hojii argatanillee ammallee galiin isaan argachaa jiran xiqqaa akka ta'e sagalee Ameerikaatti dubbataniiru. Waajjirri dhimma dubartootaa fi daa'immanii kan bulchiinsa kutaa Gullallee gaaffii haadholii kana fooyyessuudhaaf akka qoratamaa jiru dubbateera. Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa qindeessite qabdii hordofaa. Dubartoota 200 ol ta'an kan magaalaa Finfinnee keessa jiraatan keessumaa immoo warreen bosona Inxooxxoo keessatti qoraanii fi baala guuranii jiraatan jireenyi isaanii qormaataan kan guutame ta'uu dubbatu. Jiruun haadholii kanaa harka gara afaanitti akka ta'es eeraniiru. Adda Amala Warqi Tamasgeen jiraattuu magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Gullalleeti. Miseensa waldaa kanaati. Waggoota 20 oliif qoraanii fi baala funaanuudhaan jiraachaa turan. አብረን ከደራይተን 252 ሴት በአንድ ላይ ከደራይተን እንሰራለን dubartoonni 252 taanu waliin gurmoofnee asitti hojjechaa jirra. Dubartoota Inxooxxoo keessaa baala haranii baatan jedhamna. As gallee jirra. Duraan garuu ganama baanee baala Inxooxxoodhaa harree qoraanis funaannee gurguranna humna keenya fixna. Amma hara galfanneerra. Meeshaa bishaanii fi lallaafaan keessaa dhugamee gatame walitti funaannee bakka irra deebiidhaan hojjetamuu danda'utti geessina. Suuqii lallaafaa itti gurgurannuu fi nyaata saamsame itti gurgurannu 6 qabna. Garuu haalli gabaa baay'ee quubsaa ta'uu baatus haati asitti gurmooftee jirtu tokko qofaa ishee miti. Daa'ima 2-3 ja'afaa kan qabantu jiru. Kanaan dura haati tokko qoraan funaanuudhaaf fageenya deemti. Sa'aatii 3 hanga sa'aatii 6 lukaan deemuun dirqamaa kan jedhan Adda Amala Warqi kanneen bahanii hin deemnes hedduun jiraachuu ibsaniiru. እዚህ የነበሩ ችግር እንዴት መሰልሽ እኔ ራሴ Rakkoon as ture anumarraa ka'uudhaaf daandii qal'oo ture. Ani mucaa dahee mucaa ji'a 2 manaa qaban ture. Waan nyaadhu dhabeetan baalaa fi qoraan funaannachuufan dhufe. Asuma bosona Inxooxxoo keessa. Akka tasaa mucucaadheen kufe. Miilli koo na cabe. Daa'imni koos na jalaa boqote. Mucaa kootti sinafnee qaama kiyyatti sinafne. Kan biraa immoo haadholiin warreen bosona eeganiin ni reebamu. Akkasumas bosona Inxooxxoo kana keessatti yakki gudeeddaa haadholii irratti ni raawwatama. Kan baay'ee nama rifachiisu immoo haadholiin qalamanii kaleen isaanii keessaa baha. Dhiigni isaanis qeensamee keessaa fudhatama. Bineensi morma, harkaa fi qaama isaanii bakka adda addaatti kukkutee nyaatee hafteen isaanii ni argama. Rakkoo suukanneessaatu asitti raawwatamaa ture. Amma kanarraa boqonnee jirra. Dadhabbiif ifaajee nurraa baraara jedhanii kan abdatan gurmaa'insi haaraan bu'aa gaarii akka hin qabne kan dubbatan Aadde Teenesh Zasaa osoo fooyyee waan jedhanis akeekaniiru. መጀመሪያ ያው ተነግሮን የገባው ነው ግን ስራው እንደተባለው አይደለም jalqaba nutti himameeti kanas galli garuu akka jedhame miti hojichi lakkoofsa miseensota keenyaa fi galiin argamu waliin gitu galiin keenya daldaluma suuqii kanarraati kan argamu meeshaa bishaanii fi lallaafaan keessaa dhugame funaanuudhaan ji'a 2-3 irra dabarreeti kan miindaa keenya argannu meeshaaleen nuti gurgurrus gatiin ittiin dhufu mi'aadha isa hunda kaffallee galiin argamu xiqqoodha osoo nuuf fooyya'ee jennee kan barbaannu mootummaan miindaa dhaabbii osoo nuuf kaffale yoo hin danda'amne ta'e immoo carraa hojii dabalataa osoo nuuf bane kan jedhu hawwina. Kanaan alatti haalli amma nuti itti jirru gaarii miti. Shamarree Burtukaan Haayiluu namoota yeroo ammaa paarkii Inxooxxoo keessatti hojjechaa jiran keessaati. Duraan muka guuraa turreeyyu baala fabaannaa muka guuraa እና መሞገረ ወጂ ከናት ነው ቀየረን ዱራን ስለባንፉ ወሊ ገዲ ስለደምንፉ ባኔን ጉርጉራ ግቢት ሰፈረትስ ፍለነ ገለ ጉርጉራይ አመስ ወንጀዱ ያው አምልስ ለሳባይናን ገባንስ እንገባን ፈመለ በዳትስ ነው ጀታኒ ሃይላንድ ጉረኒ እንጨፈለቀኒን ጉርጉረን ሰስ መኪና ጭነት ሄዳን ፍጋፈ የሮ በርባዴ ባየነ ሳላለ ዱፈ ፍለታ አኩማር ገሜቲ ቀኒ ገባን ጅሩንስ ለሰላሰነን ጉርጉራማ ኦጅራቹ ባተስ እንግዲህ አሞጋ አርገነ ጉርጉሬ ገል አንዱራን ተረጠቆመን ወይ ወንጀዳታው ገልታዋቃ bulchiinsa magaalaa Finfinneetti itti gaafatamtuu waajjira dhimma dubartootaaf daa'immanii kutaa magaalaa Gullallee Aadde Salaamaawit Kabbada rakkoon dubartoonni kaasan sirriidha jechuun furmaata waan jedhanis ibsanii jiru. የተሻለ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የተሰሩ ስራዎች አሉ. Faayidaa fooyya'aa akka argatan taasisuudhaaf hojiileen hojjetamaa jiru. Fakkeenyaaf dhaabbata Peeskoo jedhamu waliin wal ta'uudhaan suuqii adda addaa
konkolaataa humna ibsaatiin hojjetu, maashina pilaastikii lallaafaa fi bishaan keessaa dhugame walitti guuruudhaan burkuteessuuf akkasumas hojiilee xibira adda addaa akka hojjetan godhameera. Haa ta'u malee lakkoofsi namoota waldaa isaanii keessa jiranii fi galiin argamu baay'ee waliin gitu. Galii isaan argatan gahaadha jechuun hin danda'amu. Kanaaf galiin haadholiin kun argatan gahaa akka hin taane nutis hubanneerra. Rakkoo kana furuudhaaf qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ta'uudhaan qo'annoo gaggeessuu eegalleerra. Mooraadhuma sana keessatti akka hojiin dabalataa uumamuuf irratti waliigallee qoratamaa jira. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti qoraaniif baala guuruun kan jiru isaanii gaggeessaa turan haadholii hedduun carraan hojii mijaa'uufis galiin isaan argatan gahaa akka hin taane eeraniiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii addaatti ceenaa nu wajjiniin tura. Fulbaana 22 bara 2021 ministeerri faayinaansii Itoophiyaa ibsa baaseen koreen liqaa garee biyyoottan G20 jedhamanu liqa Itoophiyaa irra jiru akka fooyyessuu fi gaaffii gaafate fudhatama argachuu isaa akkasumas dhimma kana Chaayinaa fi Faransaay akka hordofan filatamuu isaanii ministeera faayinaansii Itoophiyaatti deetaa ministeeraa kan ta'ani Dr. Iyyoob Taklaayin waabeffachuudhaan tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaasee jira. Iyyannoo kana kan koreen G20 jedhamu kun kan liqii ilaale immoo fulbaana 16 bara 2021 ta'uunsaa gabaasni tajaajila oduu Itoophiyaa kun dabalee ibseera. Ejensiin sadarkaa liqii biyyoottan irra jiru kan ammoo sadarkaa baasee himu Standard and Poor jedhamu jedhee beekamu gabaasa gaafa fulbaana 24 bara 2021 baase irratti sadarkaa Itoophiyaa kan kanaan dura B- irra ture gara CCC Plus'itti gadi buuseera. Dhimma kana irratti gabaasaan keenya Mitikkuu Fiqaaduu ogeessa diinagdee fi baankii bunaa intarnaashinaal irratti kan hojjetanu korporeetii irratti kan hojjetanu obbo Mulunee Ayyaaloof akkasumas immoo Kuwait Institute of Science Research keessatti diinagdee irratti dhimma diinagdee irratti kan qorachaa godhanu Dr. Ayyelee Galaan asoksiisuudhaan gabaasa itti aanu qopheesseera itti ceena. Ejensiin sadarkaa liqaa deebisuu biyyoota addunyaaf sadarkaa baasu Standard and Poor jedhamuun beekamu ibsa baaseen Itoophiyaan biyyoota liqaa irra jiru deebisuu hin dandeenye jechuun sadarkaa ishee kan duraa B- irraa gara CCC Plus'itti gadi fideera. Akka sababaattis waraana ji'oota 11 lakkoofsisaa jiruun lammiileen hedduun qe'ee isaaniirraa buqqa'uu fi beelaaf saaxilamuun ilaalcha keessa galeera jedha ejensichi. Ogeessa diinagdee fi baankii intarnaashinaalii bunnaatti hoogganaa tajaajila korporeetii kan ta'an obbo Mulunee Ayyaalaw gabaasni ejensiin sadarkaa kennuu dhimma liqaa Itoophiyaa irratti baase akka jiru himuun dhugummaan isaa garuu baay'ee shakkisiisaa ta'uu himu. ይህንን ውጤት አውርዷል። ሬቲንግን ኤጀንሲ kun dhugaadha. Sadarkaa Itoophiyaa gadi buuseera. Garuu yeroo baay'ee amanamummaan isaanis gaaffii keessa kan galudha. Akka fakkeenyaatti akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2008tti Ameerikaatti baankiiwwan kufanii turan kanneen akka baankii Faanimaay liqaa manneenii kennuun kan beekamu Meeri Linch, Lehman Brothers baankii fa'aa kufuuf yeroo ji'a tokko isaan hafetti ejensiin kun sadarkaa ከነፊ ቱሬ እነዚህ ባንኮች ሊወድቁ አንድ ወር ሲቀራቸው ኤ ግሬድ ይሰጧቸው ነበር እነዚህ ድርጅቶች። ዶክተር አየለ ገላን ኦጌሳ ዲነግዴ ፊ ብየ ኩዌቲtti ቆራታ ዲነግዴ ኢንስቲትዩቲ ቆረኖ ሳይንሲ ኩዌት ከንታን ገመሳኒን ሀላ ቀበተማ አመ ኢትዮጵያን ኬስ ጅርቱን ሰደርካን ኢትዮጵያፍ ከነም ሂኑማዩ ኢላልቸቱ ታሲፈሜፍ ጀሉ ዋንጀ ታሪሩ ካይታለ ካንገ ቡሲሱ ይስላ ገሩ ገሪም ቡፍኔ መደር መዱቀኒቲ ኢላላ ጅሩ ካንጀ ተቆን ቀበ ኦቶዱሞ ወራን ኩሊ ካውባዴ Otoodhuma siyaasni kun ilaaqamuu baate dinagdeen Itoophiyaa rakkina keessa seenuunsa waan hin oolle waanuma badaa deemu itti hammeesse rakkina malu. Itti dabaluunis dhiibbaawwan diinagdee Itoophiyaa irratti dhufaa jiran kana kan fidan rakkoo diinagdee qofaadha jennee fudhachuu hin dandeenyu. Dhimmi siyaasaa dhibee isa biraa ta'uu simu Dr. Ayyeleen. Wanti kun piyuur ikoonomiksi duwwaa miti ji'oopolitiksii of keessaa qaba dippiloomaasii of keessaa qaba waan daruudha of keessatti hammatee jira. So dinagdee kana baasanii kana hundaa ilaalanii
karaa dippiloomaasiitiin karaa rakkoo fiduutiin yoo ilaalame yoo ta'e amma fakkeenyaaf wanta investiin jedhe kuni ajochaa dippiloomaasii fi ajochaa biyyoota sooromanii westi kanaa USA dabalatee of keessaa hin qabu jechuu hin danda'u. Maaliifin normaalii IMF keessumattuu duraan 2.9 biliyoonii framework of agreementiin raggaamee principle hundumtuu booda horii gadi hin dhiisu jechuun very unusual waan baramee miti. Sadarkaa amma Itoophiyaaf kenname kana ilaalchisuun karaa iftoomina qabuun hooggantoonni biyyattii eejensii sadarkaa biyyootaa baasu kanatti dhiyaachuun ibsuu danda'uu qabu jedhu obbo Mulunen. የተመዘነውን ለማስተካከል madaallii kenname kana sirreessuuf furmaata ta'uu kan danda'u qabxiiwwan madaallii kanaaf wagaa ta'anii kanarratti aangawoonni mootummaa Itoophiyaa gadi ta'anii dhaabbata sadarkaa baase kanaa waliin dubbachuu qabu. Qabxiiwwan isaan tokkoon ka'an irratti sababa dhiyeessuun sodaa ta'uu dhiisuu isaanii ibsuu danda'uu qabu. Kunis egeree diinagdee Itoophiyaaf murteessaa ta'uu yommuu ibsan obbo Mulunen akkas jedhu. ብድር ለማግኘት የተሻለ ግሬድ ያለው ኢኮኖሚ liqaa argachuuf qabxii fooyya'aa kan qabu carraa fooyya'aa qabaata. Kana malees investimentii biyya alaa harkisuufis. Mootummaa haaraa amma Itoophiyaatti hundaa'eef dhimmi liqaa biyyoota guddatanii irraa argachuu kun qormaata hin ta'u jedhamanii kan gaafataman Dr. Ayyalee Galaan dhibeen diinagdee Itoophiyaa waggoota hedduu kan lakkoofsisedha. Innis osoo daandii siyaasaa biyyattii hin sirreessin diinagdee sirreessina jechuun waan hin danda'amne yaaluudha jechuun ibsu. Addunyaa faana atakaruu qabuu dhiisanii immediately iftoominaan dinagdeen Itoophiyaa rakkina keessa akka turee fi ammas akka jiru sabas amansiisanii ofis amansiisanii addunyaa amansiisu. Lammata dippiloomaasii fi siyaasa atattaman dinagdee amma walga'iin mootummaa naannoo uumame kuni dinagdee irraa calqabnaa jedhu. No, dinagdee irraa miti kan calqabamuu qabu. Yes, dinagdeen turuu hin danda'u. Garuu kan calqabamuu qabu siyaasa isa biyya laaqee jiru kana karaa qabsiisuudhaan. Innaa siyaasni karaa qabatee waliigalteen uumamee namni hundumtuu ormaansaa gadi bu'ee fi tasgabbaa'ee dinagdeen achumaan itti fufa. Isa immoo saffisiisuudhaaf addunyaa faana walii galuu barbaachisa. Baasiin mootummaa seeraan yoo hoogganame rakkoo diinagdee Itoophiyaa yeroo ammaa mul'achaa jiru sirreessuun ni danda'ama kan jedhan immoo obbo Mululee Ayyaalaw. መሆን ያለበት ምንድነው? የመንግስት አንዷ ብር wanti ta'uu qabu maalinni birriin mootummaa tokkittiin eessarra ooluu qabdi jedhamee yommuu murtaa'u of eeggannoo cimaa barbaada. Baasii mootummaa seeraan bulchuu dandeenyaan oomishaa fi oomishtummaa dabaluu ni danda'ama. Oomishaa fi oomishtummaa yoo dabale ammoo carraa hojii uumuu danda'a. Akkasumas qaala'insi jireenyaa fooyyessuun ni danda'ama jedhee yaada. Dhimma kanarratti qaama mootummaarraa yaada fudhachuuf yaaliin taasise naaf milkaa'uu hin dandeenye. Gara fuulduraatti qabannee kan dhiyaannu ta'a. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa Mitikuu Fiqaadu. Daawwattoota keenya qophii kana keessatti gabaasa kana keessatti Dr. Iyyoob Taklaay kan jedhamee kan jenne Dr. Iyyoob Taarraqanyee ta'ee akkasirraa dhiifama wajjin gaafanna. Kanatti aansine immoo qophii torbanii dimokiraasiitu dhiyaata itti aanee caqasa. Biyya Afrikaa kibbaa erga xumura apartheid okkora waggaa darbee ishee mudate keessaa reefuu dandamachaa jirti. Bakkeewwan hojii yemmuu hokkora sanaa saamamanii ammayyuu deebi'anii akka miilaan dhaabbatanuu fi gargaarri mootummaan kennaa jiru hin jiru. Gabaasa dhimma kana filannoodha wajjiniin walitti qindeessitee Liisaan Givestaanish qopheessite tujubeettuu akka ittaanutti qindeessiteetti dhaggeeffadha. Ejensiin sadarkaa liqaa deebisuu biyyoota addunyaaf sadarkaa baasu Standard and Poor jedhamuun beekamu ibsa baaseen Itoophiyaan biyyoota liqaa irra jiru deebisuu hin dandeenye jechuun sadarkaa ishee kan duraa B- irraa gara C+tti gadi fideera. Akka sababaattis waraana ji'oota 11 lakkoofsisaa jiruun lammiileen hedduun qe'ee isaaniirraa buqqa'uu fi beelaaf saaxilamuun ilaalcha keessa galeera jedha ejensichi. Ogeessa diinagdee fi baankii intarnaashinaali bunnaatti hoogganaa tajaajila korporeetii kan ta'an obbo Muluunee Ayyaalaw gabaasni ejensiin sadarkaa kennuu dhimma liqaa Itoophiyaa irratti baase akka jiru himuun dhugummaan isaa garuu
baay'ee shakkisiisaa ta'uu himu. ይህንን ውጤት አውርዷል. Reetingiin eejensii kun dhugaadha. Sadarkaa Itoophiyaa gadi buuseera. Garuu yeroo baay'ee amanamummaan isaanis gaaffii keessa kan galudha. Akka fakkeenyaatti akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2008tti Ameerikaatti baankiiwwan kufanii turan kanneen akka baankii Faanimaay liqaa manneenii kennuun kan beekamu Meeri Linch Leeman Biraazers baankii fa'aa kufuuf yeroo ji'a tokko isaan hafetti eejensiin kun sadarkaa A kenneefii ture. እነዚህ ባንኮች ሊወድቁ አንድ ወር ሲቀራቸው ኤ ግሬድ ይሰጧቸው ነበር. kabajamtoota keenya kun raadiyoo sagalee Ameerikaati sagantaa afaan Oromooti. kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu isiniif dhiyeessina. Mirga waliigalaa kabarnootaa keessumaa ijoollee durbaaf kennuun investimentii guddisuuf bu'aansaa olaanaadha. Qorannaan dhiyeenyaa tokko akka mul'isutti doolaara tokkoonsaa mirga ijoollee durbaaf barnoota isaaniif oolchuun biyyoonni guddataa jiran doolaara 2.80 akka deebisachuuti jedha. Waggaan barnootaa itti dabalaa tokko galii dubartii tokko dhibbarraa harka 10 gara harka 20tti ol guddisuu danda'a. Itti dabaluudhaanis waggaan barnootaa itti dabalaa tokkoonsaa dargaggoon tokko carraa walitti bu'iinsa keessa seenuu dhibbarraa harka 20 gad xiqqeessa. Kan nama gaddisiisu weerarri COVID-19 sirna barnootaa naannoo addunyaa miidheera. Kanaaf ijoolleen durbaa baqattoonniif namoonni biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa buqqaan ammayyuu carraa mana barnootaa dhaquu argachuu hin dandeenye. Kanaaf kan jaarmiyaan gargaarsa misoomaa addunyaa USAID'n barnootaaf deeggarsa doolaara miliyoona 37 haaraa sagantaa barnoonni dhaabateen eegu jedhuuf kan gumaacheef. Sagantaan barnoonni dhaabbateen eegu jedhu kun barattoonni daree barnootaatiin ala akka baratan humna aduutiin reediyoo